Hagayyaa 29 bara 2017 akka malta hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Be'aa. Jalqaba irratti hangafoota oduutti eegala. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Maammoo Miratuu gaggeessummaarraa ka'uun ibsameeti jira. Vladimir Putin pirezidaantii Yuukireen Moskoo akka daawwatan affeeran. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Maammoo Miratuu gaggeessummaarraa ka'uun ibsameera. Hoogganaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu gahee dinagdee olaanaa adda addaa irratti waggoota 7 tajaajilaa erga turanii booda osoo hin beekamin hojii gadhiisuunis ibsameera. Maammoo Miratuu carraa ogummaa biroo hordofuudhaan hojii mootummaa gadhiisuufis murteessuu isaa beeksiseeti jira. Hojjetaan baankii addunyaa kan turan Maammoon jalqaba gara waajjira muummee ministeeraa Abiyyi gorsaa imaammataa olaanaa ta'uudhaan kan dhufan yoo ta'us dabalatee Itoophiyaa fi mariisisaa daldala olaanaa dhaabbata daldala addunyaa ta'uunis tajaajilaa turaniiti jiru. Bulchiinsa muummicha ministeera Abiyyi Ahmad keessattis dargaggoota sochii haaromsa hawwataa Itoophiyaa hoogganaa jiran keessatti tokko ta'uudhaan bara 2017 The Financial Times moggaafameeti jira. Komishinara karoora biyyoolessaa ta'uudhaan hojii isaanii hordofuu ji'a waxabajjii bara 2010 irraa eegale bakka kana kan tajaajilan ta'uu Yirgaaram Dassee bakka bu'uudhaan gurraandhala bara 2015 hoogganaa baankii biyyoolessaa Itoophiyaa ta'uunis muudamaniiti jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti baazaroonni sadarkaa kutaa magaalotaan qophaa'e 16 guyyaa boruu sa'aatii 8 irraa eegalee uummataaf banaa akka ta'u biiroon daldala magaalichaa beeksiseeti jira. Hooggantuun biirichaa aadde Habiibaa Siraaj dhiyeessii fi to'annoo gabaa bara haaraa ilaalchisee miidiyaaleefis ibsa kennaniiti jiru. Hawaasni meeshaalee ayyaana gatii tasgabbaa'aa fi madaalawaa ta'een argachuu akka danda'uu fi ayyaana bara haaraa 2018 baazaarii 20 ol qopheessuusis ibsaniiti jiru. Baazaarii waliigalaa 20 qophaan keessaa 2 sadarkaa magaalattii 2 wiirtuuwwan daldala mootummaatti 16 ammoo sadarkaa kutaa magaalattii akka qophaan ibsaniiti jiru. Baazaariin sadarkaa kutaa magaalattii qophaa'e 16 guyyaa boruu sa'aatii 8 irraa eegale uummataafis banaa akka ta'u ibsaniiti jiru. Baazaariin alattis oomishaalee manneen daldalaa 10 fi gabaadhuma torbee bara 2019 keessatti bal'inaan ni argamas jedhaniiti jiru. Hawaasni Musliimaa tokkummaa fi nagaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbattu waamichi dhiyaateeti jira. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee lammiileen Itoophiyaa hundi keessattuu hawaasni Musliimaa tokkummaa fi nagaa fi guddina Itoophiyaaf waliin akka dhaabbattu waamichi dhiyaateeti jira. Ayyaanicha ayyaana Mawlidaa 1500 Masjiida Anwaar Guddichaattis kabajameeti jira. Bakka bu'aan mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Fattuddin Haaji Zeenuu ayyaanni Mawlidaa sababeeffachuun ergaa dabarsaniiti jiru. Ayyaanni kun yeroo filannoo majlisaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'een milkaa'inaan gaggeeffame kan kabajame ta'us adda isa taasisaa jechuunis dubbataniiru. Itti dabaluunis wanti ayyaanicha adda taasisu kan baranaa tattaaffii waloo lammiilee Itoophiyaa kan dhugoome hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha xumuramuu isaa waliin kabajamuu isaatis jedhaniiti jiru. Guyyaan dhaloota Nabiyyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo kabajamu wareegama walqixxummaa haqaa fi bilisummaa dhala namaafis kaffalaman yaadachuu fi hojiirra oolchuudhaan akkasumas immoo namoonni rakkatan waliin qooduus ta'us ibsaniiti jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata ammoo oduu biyya alaa isinitti hima. Vladimir Putin pirezidaantii Yuukireen Moskoon akka daawwatan affeeran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiy Moskoo akka daawwatan affeeruu ibsaniiti jiru. Putin daawwannaa Chaayinaatti taasisanii ilaalchisee ibsa kennaniiti jiru. Ibsa kanaanis pirezidaantiin Putin daawwannaa Chaayinaatti taasisaniin bu'aa qabeessaa fi hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti kan cimsu ta'us eeraniiru. Yuukireen dabalatee nageenyi biyyoolessaa eeguunis akka danda'amu daawwachuun hubachuun ibsaniiti jiru. Miidiyaa Yuukireen gahee fi kan gaafatamu biyyoota lixaa ta'us dubbataniiti jiru. Pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiy dhimma waraanicha irratti mari'achuudhaan yoo barbaadan balballi Moskoo banaa ta'us kaasaniiru. Gama kanaan akkaataa seera filannoo Yuukireen yeroo aangoo Zelenskiy akka xumuramu himuudhaan jechuun BBC'n gabaaseeti jira.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota jeemman irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophii afaan jeemman irraa tuffuu gama kootiin galgala gaarii.